صلوات الله وسلام الله صلوات الله وسلام الله أمة محمد تاني در الراهي الحمد لله. Yeroo keessummaa keenya guyyaa har'aatiin nama guddaa tokko asitti affeerannee jirra. أما النجاش قراش تبلو نانجاني نزل. Osoo ijoolleen kutaa sadaffaa keessaa Ustaaz Najjaash Ari'uu baate Ustaaz Najjaash Sadirraa kutaa sadirraa eegala. Egaa daawwattoota keenya amma kan irratti argamnu sagantaa keessummaa keenya yeroo keessummaa keenya irratti argamna. Yeroo keessummaa keenya guyyaa har'aatiin nama guddaa tokko asitti affeerannee jirra. Innis Munshid Najjaash yookaan immoo Ustaaz Najjaash gama hedduu waan hedduudhaan beekamanii Ustaaz Najjaash. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baga waamcha keenya kabajanii yeroo keessan aarsaa gootanii asitti nu argamtanii ulfaadhaa kabajamaa isin jenna maqaa daawwattoota keenyaatii fi hordoftoota qophii Simbootiin baga nagaan dhuftan isin jenneera deebiidhaan. Baga nagaan nu eeydan nama kabajaa qabuun nama kabajaa fi irraan kabajaadhaa. Baga miidiyaa keessan sagantaa teessan tanarratti keessumaa kabajaa gootanii nu affeertan galatoomaa ulfaadha. Ustaaz Najjaash isaanuu addatti miidiyaa tokko Munshid Najjaash yookaan immoo Ustaaz Najjaash gama sooshaal miidiyaa keessa dhuunfaa keessaniitis namoonni hedduun isin beekanii namoota sooshaal miidiyaa keessanii isin hordofan gama Simbootiin har'a isin laaluu jiranii gama qophii kennaatiin mee isaanii nagaa jettanii achumaan gara sagantaa kennaatti seenna jechuudha Ustaaz. Daawwattoota kabajamoo jirra jirtu harka fuune achiinis asiinis haraan tokkuma isaan koranis maaliin koranis wal harkaan horaadha jedhanii. Assalaamu alaikum isiniin jenne irra deebinee fagoo halaalaa haa gartee kallattii adda addaatirraa uummata keenya addunyaa facaatanii nu daawwattan sagalee tana dhaggeessan salaamanni rabbi isinirraa jiraatu rakkoo teessan rabbi isinirraa haa furu barakaa nu ta'a inshaallah. Ustaaz Najjaash jedhee sagantaa keenya itti haafuuf immoo Munshid Najjaash jedhee itti haafuuf immoo Abu Muhammad Abu Hamza jedhee itti haafuuf immoo Abu Hamza yookiin lamaan fayyadamu. Ayyee taati an Ustaaz Najjaash ma jedheetu maan itti fufa taatu egaa sagantaa keenya itti seennee irra daawwattoota keenya sagantaan keenya bohaarsaa fi barsiisaa ta'a turtiin Ustaaz Najjaash waliin goonu nufaan akka turtan isiniin jenna. Mee Ustaaz iddoon ka'umsi jireenya ilma namaa haadhaaf abbaa isaa biratti leenji'ee yeroo gadi bahu tokkoffaan chaalenjii mana barumsaa irraa eegala. Yeroo jalqaba mana barumsaa seentanii madrasaa seentanii yookaan mana barumsaa akaadaamii madrasaa seentanii jettanii maal fakkaata haalli yeroo sanii waan yaadatan qabdanii? Waan bareedaa dha gaafate. Jechuun bakka namni jiru irraa eegalu achi yeroo namni life is combination in the division maal jaansa jiruun walitti dhufuu fi adda bahuu jaa. Walitti dhufeenyi haadhaa fi abbaan walitti dhufan ilmootu jidduu baha kun divisiona ni qoodama. Divisiona kana keessa dhiibamaa deema mucaan divisiona guddisaa deema. Achi booda qoodamiinsi jalqabaa eessa mana barumsaati mana irraa gizee gabboo egaa mana ollaa dhaquu kana irraa hundi dhorkamti ijoolleen. Achi booda hoggaa mana barumsaa dhaquu eegale achiin firiidama harkachaa dhufa achiin ififis laayifii biraa gaddaama. So baay'insi jalqabaa barumsaa wada gaddaloo itti seente. Wada gaddaloo. Ani mana barumsaa Bilal Islamic School gaaf sana akkas jedhaniin ammaan tana Bilal Public School jedhaniin achitti baradhee bara 89ti ni yaadadha arraan tana. Jechuun anaa ijoollee akkaan itti ol seene santu akka nama biraatiin addaati beektaa. Abbaan kiyya mana barumsaa san sheekoticha keessa jirtu hojii saahiba. Ustaadanii fi walaa daakteeraa'u. Jechuun walitti sheekoti garee sheekotiiti. Harkana barumsa mureetiin amma tokkoof abbaa kiyyaa hojii xiqqoo adda baanee walitti deebine. Jechuun maatii adda bahinsa maatii abbaa hojiidhaaf biyyaaf suudii ture abbaan kiyya as deebine. Hogga deebi'ee booda mana barumsaa jidduu tanatti ni mureen. San dura yaadadhu ijoollummaa hamtuudha waan taate jechuudha. Tan amma ni yaadadha. Harkana qabeetuma mooraa mana barumsaa gibbii Bilal amma warri Bilal beeku dire dhaani beekaa. Deemboo qaraatii gara hinaan jee. Jechuun mana barumsaa akkamii ni galmaawwan mucaan kun akkana hiyyanii barsiisota wajjin wal galchanii barsiisonni noo keessumaa haree isinii finne jedhanii maskaram yeroon eegalan barumsa. Doo yeroon eegalan san silaataa ta'e illee wanta. Hoggaan dura dhaqee manni barumsaa ilaa kutaa 3 moo 4 qaba. Qaxxitaa kutaa 3 seene dhaqee. Jechuun bakkaan dhaquun beeku ba. Galmeen hin jirtu barsiisota wal barumsi hin jirtu deemi baradhu seeni. Warra daftara gaafa nama barumsa abbaa kiyyaa hojii adda baane isin joo kan hanganni deemee kana daftaraan achi dhiisee jira mana barumsaatti. Ustaad Mu'aaz jedhanii ni jira ammallee ustaada jabaadha ustaada kiyyaa. Daftara san kaayeeti naa qaba inni.
وقال له فستان مؤسقن وقال لي صار كدفترة قافة سني سنفودين آخني در درتوك بايس بيخون بالدفترة فوتو لك بلاكي خنا دفتر اللي بلاكي توري دفتر بلاكي ده نعم دفتر خنا خك بديتو مان باقي أنا إرجع نجيب فستان مؤسقن وفهم بيها هاي ديم سيرين أنجي قد جيتو مان إيسان دك كتاس دي دك بلوكيت رتان رتان بلوكيت في أجرتان نمو دوفا كبا بلوكيت نهون قالي بقصن قال دك إيه بوتانا ما تيسان بلوكيت رتاني برتاني وقال دك إيه تاي iraftii bahanii turan hoggasanii hogga ijoolleen ol deebite ani kophaatti jaan iraftii taa'u ture dhufteen na ariite ijoolleen bakka tiyyarraa keenan jaa kunis deebiteen kutaatti aantu seene kutaa lama kutaan itti aantu bakka tiyyarraa kee jaanii na ari'a kunis kutaatti takkaan seene achiis na ari'an rooddaa jaanii rooddaan seene saayiba kiyya hojjaaso ammallee saayiba kiyya khadar jaanii khadar ahmed hoggaa yaadachuun ni mala ammaan tana miidiyaa kana ilaala jeetii jaa hayi hoggan hanjaan dhiisaa waliin booya booyaatiin deema dhiisaa booya keessummaadha maaliif wanti jettan jee bakka isaatirraa naa ka'e na teessise awwal juluus fil madrasa sani jechuudha inni irraanfata chaalenjii irraa eegalte chaalenjii jireenyaa kutaa meeqa seente rooddaadha keejii bakka jaa rooddaa jedhanii gaafa isaanii maal arabarraa as dhufte waan taate jecha osoo ijoolleen kutaa sadaffaa keessaa ustaaz Najjaash ari'uu baate ustaaz Najjaash kutaa sadirraa eegala sadirraa eegala ture akkasitti rooddarraa eegalee akkasitti itti wanta godhe jalqabni barumsaa akkas ture manni barumsa Bilaal ammallee mana barumsa deebi'ee mucaa kiyya lechi barate hoon siin jeeqam jetta haati manaati illee lechi baratte maashaallah khamaatiiti yee faamilii maashaallah chaalenjii jireenyaa eegalte bakka jabdurraa eegalte alif jettee guyyaa takkarraa chaalenjiin isin eegalte maashaallah waan gaariidha ustaaz Najjaash aartiidhaan beekaman hedduu hawaasni aartiidhaan beekama yeroo ijoollummaa san keessa achi baanii mi'amma gara aartiitti achi tarkaanfannaa ustaaz Najjaash aartii garamiin seenan gara nashiidaatiin immoo markaza irratti gola keessatti kiflii keessatti waan akkas akkasiisan gama walaloo jechuu waan akkas akkasiisan dhufte guyyaan dur aartiitti seentan gara aartiitti seentan cilaancilli wahii isin mul'ate guyyaa sana manni barumsa Bilaal beeki gizee hunda waa'ee jireenya keetii gizee qabatu manni barumsaati itti baratte murteessaadha. Keessaafuu gizee ka Islaamaa ta'e. Isaafuu mana keenya gizee ta'e jechuudha. Madrasaaleen dhaaba nuti qabnu keessaa dhaaba bareedaa hawaasa Islaamaa irratti waggaalee 30 dabre kana bu'aa guddaa fide abdeeshina hafuuf amma hanga amma dura dalage sirrii dalage ammaan tana sila abdeeshina namu bakka isaaf duba deebi'ee gizee ilaalle akka gaafa dursan jira irra deebi'anii haaromsuu feesisu manni barumsaa gaafii yeteetti tanaaf deebisaa ta'a naannoo itteetti wanni hundichi deebiti jeeti mana barumsaa keessaa barsiisaa jechuudha rabbi rahmataa godhuuf ustaaz Jawhar Abdurrahman qaari'ee dirree dhawaa awwal qaari'ee sagalee bareedduudhaan masjida Bilaalii irraa hawaasa Islaamaa dhageessaa ture salaachisaa ture ustaanni kiyya isaanii fi sheen roobaadha qur'aanaan hin seene dura aartii ani sagalee uumamatti sagaleen tiyya ni bareetti kan qur'aana garoos naannoo dirree dhawaa Somaalee qur'aana garuun beekama naannoo Bilaal sanitti gaafa san keessatti Somaaleen internationally competition itti jirti warri beeku ni beeka ustaaz Jawhar kutaa sadiin qaraa gaafan dura madraka guddarra dhaabbadde qur'aana madraka bani jaanii madraka irra dhaabanii waan kilaasii gizee arabni dhufe qur'aana anaatu banaan akkatti ummata dura dhaabbachuu eegale dura ammoo sodaa madraka maarree waan jaansan nama dura dhaabbachuu ani kanuma durirraa gaafan ijoollee irraa hiyyaadadhu waan jechuun nama fuula namaa sodaachuu hurkee maarree jee waan jaansan hin qabu san kutaa takka gaafan qaraus khayti achi waajiyoo jaanis khaytumaan jaa konfidensi nama jiru kun yeroo hin jiru hiyyaadadhu waa takka jechuun numaa miti nama dura dhaabbachuu fi nama tokko wajja haasoonis naaf takkuma neechara achiin qur'aanaan qara'uudhaan eegalee ustaaz Jawhariitu dura ta qur'aana tanaas isaantu itti naqe ustaada kiyya qur'aanaati qur'aana madraka irra dhaabbadhee sagalee bareedduudhaan waltajjii banuu viidiyoo hangammaa jirtu jira darsaa teenya san keessa jechuudha achi booda karaa walaloo kana oduma kilaasii jirru ustaaz Jawharuma kanaatu aartiitti nu harkisa mee namni walaloo barreessuu danda'u nu jira jalqaba walalootiin siif hima walaloo akkaan barreessuu danda'u hin beeku gaafa kana makuta shan yookaan jahan garaadha ijoollee beekanii dardaruu nu bannee أنا بريسة جنتي أنا وقان قبل عبد الله صاحب أخي عبد الله أحمد إبراهيم جاني عبد الله أستاذ عبد الله إني نسنا بريسة جي أكيد توني سنتهم بيخو كلاس رو ولا ربسو يقول جل كابا مخو ولا ربسو يجون بيتا
walaloo katabatee dhufa innis inni sama gargaaru wallee duuba qabaachuun oolu anillee nama yaadan akanuun hin qaba kilaasiin pireediin siiraadha gaafa sabstaan nu qaraasu kilaasii siiraa tana keessatti kursii kaayatee taa'a mi'aati isteejii nan jaa katabadheetiin dhufa nin jaa ati isteejii jaanii takkitti kilaasiin ni bohaarti akkasitti darsii eegalla darsii seeraadha walaloolee gaafa sii keessaa Allah yaa baaba Abdallahi gabaaba qoteetiin mana keenya duuba si dhaaba maarree waan arraba ijoolleedhaan jira walaloodhaan kana godheetiin ijoollee ogta kofalchiisaa innis ogta kana kofalchiisaa amannajjaash gurraacha cibiluu naan jaa innis ija too qabadde hanganaa sin laaluu naan achirraa eegalte akkana ture achi eegalle jalqaba aartii madrasarraa eegalte eegalle Ustaaz Najjaash waan takka isin gaafa jireenyi ilma namaa akkuma seenaa keessan irraa illee hubadhetti madrasarraa eegala. Isinuu akkasii eegaltan chaalenjiin jireenyaayyuu madrasarraa kutaa kan irraa isin dhaqanii saahibnis achi keessa argame kan isin quuqamu. Madrasaan yeroo saniitii fi madrasaan yeroo kanaa akkami? Dhaloonni yeroo san fedhii barumsaa qabu fedhii madrasaa dhaquu qabaata. Dhaloonni yeroo kanaa akkami barumsa irratti? Madrasaan keenya hoo akkam jira madrasaan? Laal waan hawaasa keenya qaama tokkoof hin galin amma bu'aan nuti amma nyaachaa jirru tun namni waan dabree nyaataa beeki. Fakkeenyaaf gabareen ugaa ooyiruu qotuuf har'a gabbahu waan har'a qotu kana bara har'a nyaachuuf miti. Amma gizee ooyiruu tana qotu kana kam nyaachaati? Kabara dabree qotee nyaachaati. Jirulleen akkasi dhaloonnilleen akkasi. Dhaloonni dabree kadalagee nuti amma nyaachaa jirra. So wanni nuti ilaalchi barumsaa qabnu gabbu'aa yoo haa ta'u taate hayaata keessatti wanni namni itti milkaa'u takkaffaa barumsaa beeka. Alamni wanni itti dhaabbate wanni barumsi alamni irra dhaabbate gurguddoon wanni addunyaan itti wal sodaachiftu barumsa. Arraan tana Ameerikaan biyya namaa dheeyxee hoggaanii fi nama biyya bulchu fuutee galtu aadaa ilmiidha kun. Ilmii beeka barumsaani. Barumsi hayyaala si godha si jabeessa. Akli biyya addunyaa wali qabatteeti Ameerikaan akkatti addunyaa dhiibbaa hafiddi. Afrikaa wanni duubatti hambise waan takka illee miti. Barumsa. Neesharri namaa takkuma. Wanni gaafaa waggaa 30 duraa akka keenyaa akka nuti barumsa gaafa eegalluu san akka gaafa san turee fi akka ammaan tana ture hedduu addaan fagoodha. Gaafa san qabsoon uummata keenyaa amma laali. Qabsoon uummata keenyaa gaafa san afaan keenyaa maa barachuu nu dhorkitan. Bakka amantii teenyaa ifiif gaggeeffannaa maaliif nu dura dhaabbattan. Sheekotiin teenya ikhlaasan waan san irra dhiibbaa godhaa turte. Amma ilmaan isaanii hoggaanii fi dirree san bananii sheekotiin sun dirree san banteef jechuudha. Barumsi ifiif nama keessatti hin qicamu. Wanni sheekotiin jechaa turte afaan keenyaan baranna afaan keenyaan barreeffanna gizee jedhamu. Afaan isaaniitiin akka baramu akka barataniif malee akka ta'aniif miti waan wanni takka tasamii bu'ee namaa milkaa'u hin jirtu beek. Laffaatii ifiif haa laffaannu waan keenya irratti barumsa irrattis waan godhuu qabnu irratti. Barumsa isaan laffa'an san amma dhaloonni saggit jaame amma. Saggit irra ga'e amma boodara naannee gowwoomii gubbaa ga'e jechuun aqli namaa beeka amma gidaara kana duuba waan jiru hin beekan. Jiruun hanga ijaan harkan qofaa miti. Hanga ijaan harkanii oli. Akkasitti yoo dabarsuu hin dandeenye fakkeenyaaf wanni jechuu fedhe namni baratee barsiisaan damuun isaa gabbu'aadha. Hatta dooktorri ammaan tana PhD amata meeqa qara'ee damuun isaa gabbu'aadha. Reyaaliitiidha kun. Baratee garuu immoo barumsi kanaan ni madaalama. Barnoonni kanaan ni madaalama. Mindaan ni madaalama. Barnoonni mindaan ni madaalama. Barumsi wanni madaalamuun bakka jiraachuun namni nyaataa dhugaatii nama akkami? Hafuura baafachuun akkami? Akkanatti ilaalamuu qaba. Namni huccuu uffachuun akka ilaalamuu qaba. Waan jireenyaaf feesu beezik niididha. Maallaqa achirra dhaabbattee achi booda laallata. Barumsa baratteeti fakkeenyaaf amma yoo naggaadee tokko hawumaan beeyne kakatabachuun beeyne saniifi naggaadee tokko barumsa maaneejmentii biizinasaatiin eebbifamee PhD itti qabu waliyyoo magaalaa seenan kam ture jabaa. Barumsi bu'uura jireenyaati jechuudha. Bu'uura jireenyaati. So barumsaa fi akkaataan waggaan 30 as deemu hedduu nama sodaachisa. Ikhlaasa sheekotii nyaachaa turre hanga ammaa. Ikhlaasa kadabre isaan. Ikhlaasaa fi laffaatii sheekotiidhaatiin jiraachaa turre. Barri as deemu nama sodaachisa. Gaafa keenya namni kilaasiin anis kilaasii xiqqoo takka numaan qaba xarafarraa ta'anii fi yeroo kan jaaradde horaa teenya keessatti bakka xinaatii jaanii amma bakka xinaatii sun hin jirtu. Abalufaa biraan dhaqee xannaan hin jirtu. Qo'annaan namni barumsaaf arraawwanni qo'attu boruu gartaa mire amma harkutti hin jirru amma nuti. Fuuldurri immoo nama sodaachisa akkaataa amma itti jirru. Mootummaa kumanna malee parsantii kutaa 12 nama fataname keessaa nama qorame keessaa parsantii 5tu dabre parsantii 10 dabre gizee jennu
bu'aan isaa mootummaa miti haa kuffisu. Sa'a. Wayyaa keega waa hunda gamas dhibullee gaarii miti beeku. Hin Be- jiru be- na beekuu dhabatu rabbii isa yoo laalle amma ijoolleen akkuma dursa nu qo'achuu jirti. Jirtu. Ijoolleen teenya ni beeknaa namni akkasii gattaa'ee daftara badee sirraa ta'an akkasitti akka dursa naaf hammaan ta'an. Sa'a. Jechuun hin jiru akkasana baay'inaan hin garru wanni namaan galillee ittiin dabran qormaatasi barumsatti yaadachaa. Yeroo duraanii madarasaa fakkeenyaaf madarasaan Bilaal kan isinti barattanii bilisummaa yeroo ammaa qabduu fi bilisummaa yeroo san qabdu adda adda. Akka islaamni waan baranne hin dhoogamaa chaalenjii san keessattuu isin barattanii as baatan. Tarii namni waan irraa dhooggame hin jaalata. Amma bilisummaan hin jirti. Madarasaa islaamaa barachuu namni dhooggu hin jiru. Namni islaamaa madarasaa banatee ijoollee islaamaa itti barsiifachuu namni seerri dhooggu hin jiru. Yeroo kanatti bilisummaan ni jirti. Ofii ammoo namni fedhii barachuu qabu hin jiru. Yeroo sanii dhooggaan ni jirti. Fedhiin barumsaa ammoo guddaadha. Namni tarii waan irraa dhoogganiif Akkas namni waan irraa dhoorku ni jaalata waan irraa dhoorkan ni jaalata. Amma warri muslimaatis akka taane beektaa sheekotiin dur muhaadararaan dhoorku turan. Muhaadaraan waan amatatti hogguu takka godhan akka sargiidha. Egaa bara cidhaa bara maaruuza gizee gootu guyyaa walitti dhufan san probably warri wacuu ni jira waliin wacee haruuza godhu. Haruuza malees walitti dhufu ni jira. Bultii tarra bareeddummoo rabbumaan beeka. Jechuun itti wacanii harkatti dhooniif himte bareeddu bultiin. Hayaanilleen akkasii guyyaa amantiidhaaf ja'anii amma muhaadaraan dhoorku turanii mire muhaadaruma waan haruuza siin jiru kana gartee cidhaa amatatti hogguu takka wal gahanii amma firiidama kana jirra amma nuti. Muhaadaraa irraa godhuu malee lafatti sheekotii fi hawaasni keenyalleen waan silaa bu'uura jaaramuu qabu sirriitti asaasa dhaaba jajjabaa majlisa jabaa madrasaa jabaa dhaaba wani namni itti jabaatu jaarmee nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam bar dhaaba jaaruu ture bar dhaaba jechuun dirjitiidha nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam dhaabni isaan hogga dura makka dhufa maa irra jaaran tokkummaa irra jaaran dura warra facee qalbii walitti deebisuu beezikii waan lafa dalagan waan lafa daleedu kana erga daleedee goohatti ol kaatee waan san eebbifattaa inshallah maswarra nu haayee Kas inshallah. Aartiitti seennee jira Ustaaz Najjaash. Aartiin eegaltee jirti. Madarasaa Bilaal irraa eegaltee jechuudha. Aartiin Ustaaz Najjaashi madarasaa Bilaal irraa eegaltee ijoollummaa isaanii irraa waliin guddatan jechuudha. Nashiidaawwan hedduu qabdan. Nashiidaawwan hedduu hawaasa bira jaalatamaa hawaasni qomatti qabatee sammuu isaa keessatti qabatee akka malee fudhatama qabdu nashiidaawwan hedduu qabdanii nashiidaawwan hedduu baasan kana keessa kan dhaamsa kiyya naa dabarsitee muraada ani barbaadeef sannaa geettee jirti. Isin jettan nashiidatan. Salawaatullaahi wa salaamullaahi salawaatullaahi wa salaamullaahi ummata Muhammad taanee durarraahi alhamdulillaahi. Nashiidaa tana anuma qofaaf fedha namni na wajji fedhu diti. Nashiidaa jechuun hedduudha hedduun baasee akkaateettee hedduun na biraachuu namni nashiidaalee jesiimatan illee hedduu. Tanammoo dhaamsi jabaan ani silaa waan nashiidaalee ta'an keessatti barreeffatiin achi keessa barreeffame. Yaada xiyya wanni jiru achi keessa jirti. Keenyaaf musliimni dur akkam ture biyya tana keessatti musliimonni hayaanni beeki jabeenyaaf ilaala. Abbaan tujjaarri ilmaan miskiina dhiisee deema. Ilmaan miskiinummaa sanii jiruun xaariidha waan taate jecha. Raahaa namni baree xaaruun beeku waan abbaan waliin qabe. Namni maallaqa wannaan harkate jaan maal jaanii dhaalmaan harkate. Warri addunyaarraa lootariin baateef parsantiin 70-80 yeroo amatan keenya keessa maallaqa san fixa jira. Jiruu isaanii maallaqa hayaannis akkana jiruun akkana jiruun dur akkana hin turre waa'ee kaasitaatiin haasa'u jira. Kaasitaatiin keessa waan dur irraa kaasee biyya teenya tana islaamummaan gaafni isiin jalqaba dhuftee Profeesar Adam Aljaziir irratti hin dhaggeeffadde sagantaa takka Aathaar sagantaa jechuun sagantaa za'aa lama za'aa sadii deemtu dhaggeeffadde. Shanii Khalid fa'a gaarii fi Makkaa fi Madiinaa jidduutti sahabaan lolli bar sahabaa jidduutti lola kanarratti warri mo'ame warri shanii Khalid fa'an as dhufan baqatanii warri mo'ame lola san keessatti yaa'ii san keessatti warri mo'ame achi booda Hajjaaj ibn Yusuf illeen politikaan isaa dura lola sahabaa wallolte san irrattis hanga takkaa baqate Hajjaaj ibn Yusuf gaafa sahabaa takka lama inni sahabaa hedduu akkasitti sahabaan hedduu miti gaafa isaa Anas bin Maalik fa'aa jira inni sahabaa booda jechuufi sahaba dhiyoodha sahabatti zabana dhiyoo waggaa 40-50 hanganuma sahabarraa asii beek gaafa kana jechuun gaafa islaamummaan as keessa gad dhaabbatte dhufiinsi ni beeytaniiru jalqaba makkatti aantee isa dhufte
Itoophiyaan nuti biyyatee jirtu. Gad dhaabbatee mootummaa taatee biyya bulchuunoo Makkaa fi Madiinaa booda waggummaa 50-60 waggaa yeroo waa xiqqashu jechuudha. Yoo waggaa 100 waan hin geenye jechuudha. Itoophiyaa keessatti mootummaa Islaamaa Makkaa fi Madiinaatti aantee waggaa 50 yoo xiqqaate akkasii jiru. Jechuun warra santu gad dhaabe warra asitti as baqatisan. Makkaa fi Madiinaa Islaamummaan erga seente sahabaa booda nabiin erga akhiramanii waggaa 50 booda ajaajibni 40 booda yoo ka'u ajaajibni yoo achii ganda yaase. Warra baqate santu haa taa'ee piroosesa yeroo hanga isaan itti yeroo gabaabduu keessatti yoo isaan yoo dhaloota isaaniitti godhe fagoo miti wanni kun zabana sahabaatirraa. Achitti illee ogummaa bulchiinsaa qabu waan ta'eef hin injifatamu. Sanyii Khaalid faadha bara. Warra Khaalid faadha. Warra waraanaan beekamu warri kun durumarraa hatta gaafa Makka jiraniihu warri isaanii gosa gosatti adda fudhatanii warra Makkaa Kaabaa tajaajiluu jira Qureeshiin akkasi. Warri Kaabaa tajaajilu san haga irratti qulfii Kaabaa isaanii harkaa qaba beeka. Harkaa fuudhamteeti gaafa nabiin dhufe sallallahu alaihi wasallam nabiin deebiseef ammallee warruma santu harkaa qaba hanga irraa. Warra waraanaati jira warri Khaalid faan shanyii isaanii warra waraanaati. Gaafa nabiitillee Khaalid nulu waraana hoogganuu ture. Akkanatti warra bulchiinsaati jira Qureeshiin warra bulchiinsaati. Akkasitti hoggaanii fi dhufanii jarri sun as seen asitti mootummaa meeqa ture biyya tan mootummaa Islaamaa gurguddoo dawlaa maal jedhani shawaadha shawaa kingdom shawaa Islamic kingdom ture Baalee Walloo kingdom ture Islaamaatiin dinu warra yeroo gabaabduu amma 500 dura Ahmed Ibrahim Al-Ghazi faa akkana mataan nu gaggaragaluu lamma wagguma 100 kaase loluma addunyaa lammaffaa booda wanni jechuu barbaade akka itti ifaamne ammaan tan akka beektaa uummatuma laafaa tokkotti ifaamne uummata laafaadhaaf uummata jajjabaadha nuti warra seenaan isaanii barraa'in poolitikaa keessatti beeke nama moo'ee seenaa barreessa so if beekuun illee hin jirtu akkaataa akkanumatti qawaan mataa gaggaragalleetuma uummatuma akkanaa durirraa turree akkasitti if yaaduu ni mala akka akkasitti if yaadne karaan jabeenyaa immoo gizee hunda maali barumsa qo'annaa fi qorannaadha. Kata addunyaan itti akka itti wal hoogganaa jirtu mistirii tokkollee hin jiru. Shuuf amma meeshaan addunyaa guddoodha maali? Meeshaan addunyaa itti balleessanii itti wal sodaachisan. Bu'aa barumsaatiin siima. Nukilaara jedhanii bara. Nukilaara maal irraa tolfama? Barumsaan. Yuraaniimiidha. Yuraaniimiin bara dhaguma tokko dhagaa noormaalaa bara. Footoo isaa viidiyoo keessatti wanna godhi ilaali. Dhaguma akka dhagaa uummata keenyaa kanuma taa'u kan. Barumsaatu dhagaa san waan nama sodaachisanii deebisa. So kaaseeta baranaa keessatti waan kana seen haasee akka ta'uu qabnu sun dubbadde akkaataa qabsoo dheengaddaa dabarsine san qabsoo hedduu goone manni keenya bu'aa fiddellee qabsoon ta'e dimtsaachinii samaa jedhanii qabsoo laafteen seen gaafa san probably sinama ijoollee ta'ullee ni mala bar nutu duruu na bubbullee na fakkaataa qabu dimtsaachinii samaa san maal qabsoon dimtsaachinii samaa maal turte majlisni hooggansi islaamaa harka keenyatti haa deebi'u dhaabni islaamaa dhaabonni madrasaa fi akkana masgidaa kun harka islaamaatti hanga harka mootummaa harka keessan kaayyatiin hawaasaaf haa dhiisu gaafii kana ture wanni sun milkaa'e bar qabiinsa irratti immoo dila siimti dhugaa rabbii dubbanne hawaasni keenya hooggansi keenya qabiinsa irratti hanqinni jira itti duulullee furmaataa miti maas dhaabni jabaan islaamni biyya tana keessa qabu majlisul a'laa majlisul a'laan dhaaba waloodhaan seenanii sirreessanii wal qixxeeffatanii biyya tana keessa nin jira jechuudhaaf inni si harka jiraattu malee hin ta'u. Majlisul a'laan yoo si harka jiraate maaliif dhaabni gaawin kaseeraa kaayyama qabu hagartee hawaasa islaamaa bakka bu'a ja'amee intarnaashinaali beekamu dhaaba kana waan taate jechuudha. Akkasii waa'ee kanatti illee dubbadde jechuu kiyya kaasetaa baranaa san wanni inni natti toleef akkasii afeeruun barbaada gamanaan hawaasa illee hana dhaggeeffatanii. Kaasotota hunda dhaggeeffataniiti tokkichisan dhiisan. Garuu ka ergaa jabduu qabdu san. Isa san jabaadha. Kasila hawaasni dhaggeeffachuu qabu nishidaa hunda keessaa ergaa guddoo qabdii nishidaawwan tiyya keessaa ergaa guddoo qabdii ergaa jabduu qabdettanii Ustaaz Najjaash jedhanii sani jechuudha. Warri hin dhaggeeffatin ammarra dhagee dhaggeeffachuu qaba. Ergaa san hubachuu qaba. Ustaaz Najjaash jijjiiramni dhufee jira dimtsaachinii samaan sun jijjiirama fidee jira. Jijjiiramni jira walii galaa miire. Jijjiiramni jira. Jijjiiramni kuni hawaasa islaamaatiif bu'aa akkamii fide? Jijjiirama kana keessatti fayyadamaan guddaan Qur'aan hanga ammaatitti akka islaamaan jiru. Dhugaa rabbii yoo dubbanne yoo fakkanuma haaduu taate malee. Islaamni sirriitti fayyadamaa ta'ee jira. Ilaal qabsoon sheekotii akka harree fujeessanii ifi faalaffanuudha namni nuun laffayin waan keenya ifi yaada lagannuudha malee
xabbasaan dura kaayaadhaa miti beeke. Ifii sossoo'uu majlisaa fakkeenya muhaadara goonee jaan dura nuti muhaadaraa gaafa yaadigillee godhu turre hayyama xalayaa achi gootee maal jettee nama affeertee Bijimmaa Walloo Wallaggaa walii affeertee istaadiyeemii Imaamoo Ahmedittiin Hararirra godheettee guyyaa sagantaan iftaanii ja'an rakkoo nageenyaatiif isin dhoorkine jennee sirraa fudhatan hayyama ati baatii 2-3 jalan laffaate. Islaam daawaa godhuuf hayyama mootummaa barbaada. Hayyama mootummaa barbaada. Amma hayyama majlisaa barbaada. Firiidamni kun ammoo naannee akka adagaa nutti hin taane sodaadha. Jijjiiramnu maanu? Jijjiiramuma jechuun if gadhiifamuun tun akka gadhiifamne akka tokkotti gadhiifamnee jira. Hawaasni keenya amma dhaabni nuti qabnu jabaan majlisuma majlisni kontirool godhuu danda'u qaba. Egaa bara wal jalatti ijaaramuu danda'u dhaabee hayaanni gamtaadha hayaanni Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam gamtaani faarsi. Nama kophaa deemu jabaadhaan beeki nama waloon deemu lallaafaa dila tokkootu irra jira beeki. Biyya tana keessatti dhaabni jabaan nuti qabnu gaaddisni majlisni harka keenya galu jenne lollee nu harka jira majlisnis kontirool godhuu danda'u qaba. Itti fayyadamuu carraasan hara fedheenu hawaasnis bitamuu danda'u qaba. Jijjiiramni dhufe hawaasa islaamaatiif carraa baay'ee uumuu carraa baay'ee fidee carraan sun akka hin gubannee jaa danda'u qabnaadha. Ammallee wanni badii akkasitti fagoo dhaqan jiru carraa immoo dhugaa akka laallu hawaasni akka hawaasa islaamaa carraa sanitti fayyadamuutti hin jirre jiru. Waca qofatti dabarsu jirra. Carraa inni dhufanii dabra waan ta'eef jecha carraa hawaasni islaamaa fayyadamuu qaba. Asii amma Baalee fi Maareetti wal nyaachuu garee gareetti ganda gandatti akkasiif duraa goone amma. Inni kun waan wallaanamuu danda'u sheekotiin itti buutee wallaantee humnallee fayyadamtee wallaahi hin sinjee waraanallee taatu fayyadamtee ilmi namaa tolaan waliin galu lash godhanii wal jala deemnee akka haalli nuu mijatu godhuun dirqamata. Inshallah yaanni ergaan dhaqqabee jira jedhee yaada. Egaa Ustaaz Najjaash amma waan akkaan gaafachuu barbaadu gaafiiwwan qopheeffadhe gaafiiwwan isinii qabadhe keessaa gaafii bira ga'uuf cinqame takka jira. Gaafii annagaa gaarii taate jedhan takka jira. Wanti suni waan fuudha keessaniiti. Fuuti waan haarawaa miti namuu numa fuudha. Fuudhee numa dhalaa ta'u Ustaaz Najjaash tuni maaliif dubbachiiftuu taate annagaa gaarii maaliif taate jedhee deebii isinirraa dhaga'uuf kamilee cinqamu jira. Maaliif hawaasa keessattuu warroonni jireenya magaalaa Diree Dhawaa jiraatanii hedduun quba qaban akkaanis beekutti maaliif akkas ta'e haalli wanni fuudha keessanii maaliif dubbachiisaa ta'e? Akkuma itti gaafii jabduudha. Gaafii itti qophaa'anii gaafatanii tatti qophaa'anii deebisanilleedha. Waggaa 10 meeqa if duura deebiftee seeta? Waggaa 13 if duura deebifte. Waggaa 13 jechuun bara 2003 fi 4 jidduu jechuudha. Waggaa 13 guutuu wanni kun dagatamuu dhabuun wanni kun guddaa ta'uu mul'isamee nuyi maali? Waggaa 13 yookaan 14 irraa ani warra garee namuu bara warra hojii guddate garee hojii deemuu qabaami. Garee hojii baranne san keessaa warra dafee bultii seenerra gizeen dafee odoon barumsarra jiruutu ni jaama. Barumsa odoon keessaa asin dhumin barumsa keessaa as dhumuun beeke eebbifamteetuma xalayaan odoo si harkan seennee fi hojii jalqabuu maarree odoon geenye yeroo sanatti fuudhee foonii xiyyaa dhuguma yeroo san xiqqoo wanna godheettira sochii xixiqqoo takka uume akka haala muhaadaraa wayii akkuma jaalala gartee taarikni karaa bakka hunda jira beeke bakka hunda jira. Ni wal jaalatan maarree tahan achi booda akkana tahan boodarra tamil koyne jedhanii akkasitti waan haasawanii jira. Ganda ollaa kiyyaati. Ati amzaala mana ollaa galante kanatti. Ani masgiidattiin galee jidduutti namni finciluu ni beeytanii. Jidduutti xiqqoo kuteeti garee takka wajjin kutee deebi'ee masgiida ganda keenyaa tokko galee achii salaachisuu eegale. Achiin mana kana dhufee adumaan achii mana isaanii ollaadha. Ijoollee saayibban obboleeyyan isii saayibban kiyya walii yaana. Beeka gamma tun asitti illee akkami haasawni taati. Inni haasawa yoo taate. Akkasitti boodarraati annagaa gaarii taatee turte. Waan didamuu ka'ee waggaa dura karaa seeraatiin waggaa dura intalti naa taate. Dargaggoofillee wanni hin dhaabu waan hin angaafa san godhe jechuudha. Waggaa intalti naa taate
ififin dhaqeen siin jaa. Jechuun wanni ana gaarii godhu. Ifumaafin warraan tanaa dhaqe. Okay. Intala teessan tanaan naatee akkam jettanii hin jee. Ayyee. Hawaati nama gaariidha. Ammoo wallahi rakkoo takka harkaanuu qaba wanta nurraa dhiisinaan jaan. Abbaan kiyya ni beeka. Dhalatan abbaan kiyya illee naalaalee jira. Abbaan kiyyaa fedhee jira. Isarraa hin dhageera. Abbaan kiyyaan gammachiisaa hojjeeti gam tokkotti. Abbaan kiyya kana jeejaanii dhaamsee abbaan kiyyaa dhagee. Achi booda abbaan kiyyaas ni dhufe. Ni gaafate. Ni khilaafan. Achi booda taarikhni dhageesse yoo jiraate ammoo inni addaa ka dalagame nama ifii mangudummaa dhabu akka dhageesseeti. Sun dubbii addaati. Ama dogoggora biraa keessa seenuurra rakkoo biraa uumuurra karaan furmaataa beeke amma karaa kiyya kanaatu irra fooyyee jeetii yaada. Intalaa wajjin haasa'urra yoo isaanii taate ni kanaa godhani. Akkasii bar hoggasiin eebbifame bar warra keenyaas warra guddaa miti. Onnee gaafa sana rabbi naa kan hoggasiin eebbifame. Hoggas eebbifamee damoo waan jaan ifiifuu maatiin narra rakkattee hoggasan eebbuma kiyyaafuu warri keenya warra rakkataadha. Eebbuma hoggaan fi gandini wacaami. Waca saniifuu humnatti hin qaban hedduutti rakkatanii godhan. Eebee amma aruuzi dhiisii ukaa bultumaa namni bultii gisee jaare akkamii wanne jaa. Rabbiin wanni naan milkeesse jechuudha. Akkas godhuu kiyya santu milkaa'ina naa ta'e. Ufii dhaquun. Ufii dhaqu jechuun ufii dhaquu miti. Halaal yaaduu kiyya san kaa. Dubbii ufii dhaquu qofaa miti beeka. Amma intala wal dhaban qabnu beeka. Intala waliif gallaani namni fedhu beeka hoggasumaa. Wajju kutus ni dandeenye jechuu kiyya wajjumaan alama biraa keessa seenuu illee ni dandeenye. Ammoo sanirra caalaa wanni filadhe maali? Kallattiidhaan kanumaan humna hin qabne haala bultii seenuu filadhe. Waa takka harka hin qabne bar harka duwwaa bar ni ajaa'ibda bar. Waa takka kophee bareedduu hin qabu bar.